kan siin jedha hojjetaa wangeelaadha. Ati hafuura qulqulluu qabdaa fi kan keetiif. Eeyyee. Okay, hafuura qulqulluu kan barattoonni qaban qabda moo kan biraa qabda? Barattoonni Yesuus. Isaan maaf kan kenname naaf kenname. Okay, jarri afaan namoonni beekan warra biyya Arabaa afaan irraa dhufee afaanuma Arabiffaa afaan itti dubbatanii afaanuma isaan beekan itti dubbatanii anamma afaan Arabiffaadhaan beekaa afaan Arabiffaatiin na wajjin dubbadhu. Qooqa. Hafuura. Qooqa. Loqoda. Loqoda afaan Arabiffaadhaan na wajjin haasawi. Kuno hafuura erga qabaattee mirkaneeffannaa saniitiif jechuu kooti. Ayidallam kuni loqoda lafarraati. Loqoduma lafarraa sana hafuura qulqulluun siifaa ibsuuti afaan Arabiffaatiin na wajjin dubbadhu. Afaan gargaraa haasofnu loqonni gara adda haasofnu sababa cubbuutiin kan dhufe malee sababa barattoonni afaan haaraa dubbatan immoo hin dubbanne. Isa waaqarraa. Ka waaqarraati miti kan lafarraa uummata dhufeetti haasawuutiin turan. Uummanni iyyuu akkamitti afaan keenyaan nutti haasawuu danda'an jarri kun jaanii ajaa'ibsiifatan. Isayyuu maal jedha beektaa Abduun? Haa hiikamuu jedha. Innumtuu kan hiikamu immoo deebi'ee afaan isaa loqoda haaraan haasa'amu sun. Hiika siifi kan rakkoon qabdatummaan dubbadhu malee hiika siifi kaani. Ati afaan haaraa kana afaan Arabiffaatti dubbadhu. Elaan dhaggeeffadhu Abduu. Isa kana innumtuu kan hiikamu hafuura qulqulluudhaan. Hin beekamu taanaan garuu namichi ofii isaatiif haa kadhatu jedhama. Abbumtuu. Ati hafuura qulqulluun qabdu jechuun mirkaneeffadhee jira tole. Yoo itti amante Abduu laa yoo itti amante siifis hin kennama. Maal ati qabdu ani maal goonnaaf kennama? Atiyyuun qabdu atiyyuu. Ati waaqa ati rabbiidha. Atiyyuun qabdu maal naa kennama ree? Atiyyuun qabdu atiyyuuf keessaan qabdu ta'an namaaf naa kennama. Eekoo sidiif nokko. Yoo qabaatte natti haasawika. Afaan haaraa natti haasawika kun. Dhageessaa kuni wal arrabsuudha Abduu. Yoom si arrabse ani yoo si arrabsine ani. Yoom si arrabse ani. Hafuura qabaachuu hafuura qulqulluu qabaachuu kan kee ragaan isaa maalidhaa siin jedheen. Namni lafaa ka'ee fakkeenya beenteen illee hafuura qulqulluu qabnaa jedhe. Ortodoksiin akkas jedhe kaatolikiin akkas jedhe. Beenteen illee guruppii garagaraatu jira kun hundi isaatu hafuura qulqulluu jedha. Hafuura qulqulluu namni hundi isaatu bara hafuura qulqulluu qaba jedhe yoo deeme intaatu dubbiin ragaa qabaachuu qabdaati. Kasigaa yoo ta'u walladoo sigaan foonirraa kan dhalate foonii jedha. Kan foonirraa dhalate waa'ee hafuuraa yoo itti himteen galuuf waan ta'eef akkanuma wal burjaajessuun faayidaan qabu. Kanaafuu dhalootas burjaajessuun ofiifis yeroo gubuun. Okay, acha dabarru. Waan qabu. Hafuura qabaachuu ragaan qabdu acha dabarru dhiisi. Dabarru. Osoo dhukkubaa jiru na kolfisiifte anta. Keessan naa tolsi jedhee bu'aasa. Hojjetaa wangeelaa Yesuus Waaqayyo jettaani ati? Eeyyee Waaqayyoodha. Okay, bareedaadha tole. Akkamitti yoo ta'e maal godha akkamiin jedhama? Waan ani itti amanee fi anaa waaqadha. Okay, sin jedhee bara. Allaqallee. Kanaafuu amma mirga qabdaa Yesuus Waaqa jettee amantaa jechuudha. Eeyyee waaqa. Okay. Waaqni si biratti meeqa? Kama caafa keessan keessa jiru meeqa waaqni walii galaa? Tokko. Adda baha inni garagara jiraata moo tokkuma inni? Awwal ifama na awwal miti kana haasa'u. Ana awwal tu haasa'u jira. Awwal. Amanuu barbaadde moo maaliif barbaadde amma? Amanuu barbaade. Keessaan haasofsiisi. Asumaan dhalootan burjaajessiin. Maaltu burjaaja'u jira sasi gaafachuu jira malee. Maaltu burjaajii bira geessisa? Mere poolitikaanu. Siyaasa Keessaanii miti maal asirratti dubbatamu isaa wanni keessanaaf hin ta'u na keessaan na sodaachisa. Hin baate. Osoo dhukkubaa jiru na kolfisiifte anta. Rabbiin si haa qajeelchu.
كيس الناس زي بواسا لا حول ولا قوة إلا بالله